Kiristiinaan beekumsaan alan godhamu. Kanaafidha isa bifa beekumsaatti kennamee jedhaan Phaawulos Ximootiyoosiif gaafa barreessu. Bifa maalitti? Maraa macaafaa isa bifa maalitti kenname? Bifa beekumsaatti isa kenname. Macaafa qulqulluun keenya gaafa nuu kennamu akka beeknuuf jechuudha. Sagalee Waaqayyoo wanta inni nu barsiisu hin beeknu taanaanii sagalee Waaqayyoo waa'ee faarfannaas, waa'ee kiristiyaanummaa, jireenya fuuraa keenya hunduma isaa waan inni nu barsiisu hin beeknu taanaan sagalee Waaqayyoo jala hin teenyu taanaan yaa hunda isaa barreeffinna jechuun miti garuu amma ittiin jireenya fuuraa keenyaa bilchaatu Waaqayyoo dura ittiin jiraachuu dandeenyu, jireenya qulqullummaa ittiin jiraachuu dandeenyu keessaa baanee fuula Waaqayyoo dura dhaabbannu taanaan yeroo hundumaa waaqeffannaa sobaa dhiyeessina. Efesoon boqonnaan tokko lakkoofsa tokko dubbifachaa jirra. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kooti. Ameen. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa tokko. Kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa waaqarraa keessaa hirmaattanii Yesuusiin ergamaaf hangafa lubootaa isa amantii keenyaan beeksifnu yaadadhaa. Kun sagalee Waaqayyooti. Mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon galateeffannaa. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Ati qulqulluudha. Ati guddaadha. Ati amma nuyi sagalee keenyaan baafnu amma nuyi yaadnu gararraadha. Keessa keenya waa'ee keetiif gammachuu guddaa jira. Lapheen keenya siif raafama. Yeroo si faarfannu lapheen keenya raafama. Keessi keenya raafama. Guddummaa kee nu yaadachiisa. Lapheen keenya ulfina kee nu yaadachiisa. Keessi keenya siif hallata. Gooftaa inni garaa namaa hundumaa beektu akkamitti akka nuyi si waaqeffachaa jirru beektaa. Akkamitti akka nuyi dubbii keetti dhiyaannu beektaa. Akkamitti akka nuyi faarfannu beektaa. Waan hundumaa beektaati. Kanaaf fuula kee duratti yeroo sagalee kee dhaggeeffannu yeroo faarfannu aarsaa keenya waaqeffannaa keenya hundumaa yeroo finnu laphee tasgabbaadhaaf hafuura dhugaaf hafuuraan akka nuyi fuula kee dhufnuuf ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Sagalee kee dhaggeeffannee garaa keenya guutuu akka abboomamnuufiif sagalichaaf akka abboomamnuuf akka ittiin jiraannuuf jireenya keenya akka ittiin sirreeffannuuf nu gargaari. Yeroo keenya hafe hunduma isaa nu eebbisi. Galanni fulfinni siif haa ta'u. Gooftaa isa kanaan dura waan baay'ee nu gootee si galateeffachuu dadhabnee guungumaa turre. Guyyaa har'a si galateeffachuuf walitti qabamne kanatti araara akka nu gootuuf si kadhanna. Maqaa Yesuusiin araarri kee nuuf haa baay'atu. Ilma kee nuu kennitee ilma kee nuu kennurra kan darbe jireenya keenya guyyaa keessatti utuuti nu gargaartuu rakkina meeqa keessaa tuuti nu baaftu isa guungumnu isa yaada kee irraa kaannu gooftaa araarri kee nuuf haa baay'atu. Galanni fulfinni siif haa ta'u. Isa jaallattu ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Akkuma yeroo darbe ilaalaa jirru waa'ee ergamaatii kan nuyi ilaalaa jirru lakkoofsa tokko irratti Phaawulosi an fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e isa jedhu ilaalaa jirra. Torbee darbee waa'ee isaa ilaallee har'a kan itti fufnee ilaallu isuma ta'ee moor kutaawwan explanation yookiin ibsa barbaadan tokko fi gaaffii qabu jennee yaadnu tuna gaafattanii waan isin na gaafachuu yaaltan yookiin yaaddan jedhee waan yaadu akka ilaalluun barbaada. Yookiin immoo olii keessan yoo gaafattanii fi kutaan kun gaaffii ta'uu danda'a jettanii ol gaafachuu dandeessu jedhee kana yaadu macaafa qulqulluu keessaatii kutaawwan tokko ilaallaa. Otoo achitti hin darbin dura waan yeroo darbee ilaalaa turre tokkoon si yaadachiisa. Ergamaa jechuun yookiin immoo appoostilii jechuun jecha Giriikii appostolos jedhurraa akka dhufe fi hiikni isaa immoo isa ergame waan sent out jechuu akka ta'e isa ergame jechuu akka ta'e walii wajjin ilaalleerra. Kanaaf Phaawulos irra deddeebi'ee ani fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e jedha. Kana duwwaatu hin ta'ini fedha Waaqayyoon duwwaatu hin taane abboommii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e jedha. Qorontoos irratti immoo akka dubbifnu Phaawulos hojiin isaa duraanii waldaa kiristiyaanaa ari'achuu akkuma ta'e ani illee fedhi koo ergamaa ta'uun barbaadun ture. Waaqayyo garuu waamicha isaarraa kan ka'e ergamaa na taasise. Kun utuu fedha koo biraa ta'eeti ittiin of jajuudhaaf sababii nan qabaadhan ture akka Phaawulos jedhu ergamaa ta'uun fedha Waaqayyootiin akka inni ta'e fedha Waaqayyoo malee namoonni ergamaa ta'uu akka hin dandeenye ilaalaa turre kutaawwan baay'ee kaasneerraa gara booddeetti kanan itti deebi'u Efesoon boqonnaa tokko irratti wanti nuyi hubannee darbuu qabnu keessaati
ergamaa Kiristoos Yesuus seedu laalle dabarra. Ergamaa Kiristoos Yesuus boodarratti deebinaa akkasin yaadatti qabatanii barbaada. Ergamaa Kiristoos Yesuus kan jedhu Phaawulosi ani ergamaa Kiristoos Yesuus jechuudhaaf qofa kan fayyadameedha moo yookiin ergamaa Kiristoos Yesuus jechi jedhu addatti ergamootaaf wanta agarsiisu yookiin wanta ibsu qabaa waan jedhutti deebinee ilaalla. Waa'ee ergamaa gaafa dubbannu Ibroota boqonnaa 3 akkuma isinii dubbisee Yesuus Kiristoos iyyuu ergamaa akka inni ta'e ergamaa amantii keenya akka inni ta'e Ibroonni nutti dubbata. Barreessaan Ibrootaa Yesuus Kiristoos kanaafis yaa obboloota koo Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa waaqarraa keessaa hirmaattanii Yesuusin ergamaa fi hangafa lubootaa jedhee dubbata. Ergamaa fi hangafa lubootaa ta'e isa amantii keenyaan beeksifnu immoo jedhee dubbata. Kanaaf Yesuus mataansaa apostilii amantii keenya ergamaa amantii keenya akka inni ta'e macaafa qulqulluun keenya nutti hima. Ibrootuma kana boqonnaa 3 yoo dubbistanii akkitti Ibrooti boqonnaan 3 dubbatu waa'ee apostiliin tokko yookiin ergamaan tokko waan inni hojjetu wajjin wal qabsiiseeti kan inni dubbatu. Kanaaf barreessaan Ibrootaatti dhufee Ibroota boqonnaa 3 kanarratti akkuma Museen guutummaa mana Waaqayyoo keessatti amanamaa ta'ee jedha. Innis Waaqayyo isa hojii kanarra isa dhaabeef amanamaa ture jedha. Waaqayyo isa hojii kanarra isa dhaabeef amanamaa ture eenyu? Yesuus. Ergamaa ta'uun Yesuus Kiristoos fedha Waaqayyo abbaatiin fedha sadan tokkummaatiin Yesuus Kiristoos hojii ergamummaarra dhaabbachuu isaati. Kontentiin kutichaa boqonnaan 3 amma lakkoofsa 6tti itti fiftanii yoo dubbistanii ergamaa hojii ergamummaa Yesuus Kiristoositti kan inni dubbatu. Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uusaa nutti agarsiisa. Lakkoofsa 3 irratti tuffee akkas jedha. Ergamaa ta'uusaa duwwaatu hin ta'in Waaqayyootu hojicharra isa dhaabee jedha. Lakkoofsa 3 irratti immoo namni mana ijaaruu jedha. Namni mana ijaaruu manicha caalaa ulfina akkuma qabu Musee caalaatti Yesuus Musee caalaatti ulfina guddaa argachuuf kan malu ta'eera jedha. Yesuus Musee caalaatti ulfina guddaa argachuuf kan malu ta'eera jedha. Manni illee adduma addaan nama tokko hin ijaarama inni wanta hundumaa ijaare garuu Waaqayyoodha jedha. Kanaaf yoo hojii ergamummaa Yesuus Kiristoos wajjin kutichi wal simatee kan barreeffamedha. Kanaaf wangeelota keessatti leettanii yoo dubbifattan wangeela Luqaas boqonnaa 4 keessatti Yesuus gaafa dubbatu maal jedha? Misraachoo mootummaa Waaqayyoo mandaroota warra kaanitti lallabuun anarra jira. Kanaaf nu ergamee jira. Kanaaf Yesuus Kiristoos ergamaa maaliiti? Ergamaa amantii keenyaa ta'uu isaa nutti agarsiisa. Ibroota boqonnaa 12 yoo dubbistanii author of our salvation jedha. Isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasuu jedha. Kontekstii maaliitiin waa'een ergamaa ta'uu Yesuus Kiristoos barreeffameenaan amantii keenya jalqabee sanni fiixaan baasu ta'uu isaatiin. Luqaas 19 yoo dubbistan mootiin ergamee maqaa Waaqayyoo gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Yesuus Kiristoos ergamee dhufe inni jedhu kun yeroo baay'ee kiristaanotaaf gadi liqeeffamu. Maaliif jennaan kaataagorii biraarraa Waaqayyummaa Yesuus Kiristoos namoonni fudhanne bakkeetii Yesuus Kiristoos ergamee dhufe yoo jennee waaqummaa isaa waan gadi buufne waan nutti fakkaatuuf kun immoo maal lallabaa jenna. Garuu Waaqayyummaa isaa wajjin waan nutti bu'u miti. Yesuus Kiristoos ergamaa amantii keenyaa ta'uusaa akka namaatti biyya lafaa keessa deddeebi'ee hojii amantii keenyaa wajjin wal qabatu hundumaa gatii cubbuu hundumaa kaffalee waldaa kiristiyaanaa gadi dhaabee biyya lafaa keessa dadhabbii namni foonii argu tokko hundumaa argee biyya lafaa keessa deddeebi'ee hojii amantii keenyaa hojjechuu isaati. Malee Waaqayyummaa Yesuus Kiristoos wajjin kan walitti bu'u miti. Ifi macaafa qulqulluun keenya kan inni nu barsiisu ergamaa ta'uu Yesuus Kiristoos gaafa dubbannu waa'ee namummaa Yesuus Kiristoos wajjin kan wal qabatudha. Kanaafidha kan inni walitti hidhee kaaseef maal jedhee ergamaaf hangafa maalii? Hangafa lubootaa. Yesuus maaliin luba ta'e? Namummaa isaatiin kan inni luba keenya ta'e. Ergamaaf hangafa lubootaa. Kanaaf Yesuus ifin namummaa isaatiin Yesuus abbaadhaa gadi akka ta'e dubbanneerra. Namummaa isaatiin Yesuus abbaadhaa wajjin aboo tokko, humna tokko, ulfina tokko qabu jennee gaafa dubbannu waa'ee maalii dubbachaa jirra? Waa'ee Waaqayyummaa dubbachaa jirra. Ulfina tokko, humna tokko, aboo tokko, barabaraa tokko qabu jennee gaafa dubbannu Yesuus waa'ee Waaqayyummaa isaatii dubbachaa jirra. Ergamee dhufe hangafa lubootaati isa nuu dubbatuudha gaafa jennu waa'ee maal isaatii dubbachaa jirra? Waa'ee namummaa isaatii dubbachaa jirra. Kanaaf waa'ee ergamummaa gaafa kaafnu Yesuus Kiristoos irraa kaana. Yesuus Kiristoos irraa kaana. Kanaaf Yesuus waa'ee ergamuu isaatii gaafa dubbatu wangeela Yohaannis boqonnaa 20 kutaa darbe dubbifne irratti 20-21 irratti
Yesuus ammasitti deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Itti fufees abbaan akkuma ana erge. Abbaan akkuma ana erge ani immoo isin nan erge. Abbaan akkuma ana erge ani immoo maal hin godha? Abbaan Yesuus Kiristoos tokkicha malee Yesuus kan biraa ergeera. Inni kontekstii maaliitiin waa'ee ergamummaa Yesuus iddoo kanatti kan inni dubbachaa jiru? Abbaan akkana erge anoo isin nan erge. Bartoota iddoo kana jiran du'aa ka'uu isaa booddee taa'anii isa dhaggeeffachaa jiran ergamootatti iddoo kanatti gooftaan akka inni itti dubbachaa jiru akka isaan itti ergamaa jiranii abbaan akka Yesuusin ergetti yookiin awutoriitii wajjin humnaa wajjin aboo wajjin hojii adda ta'e wajjin ta'uu isaa nutti agarsiisa. Hojii Yesuus Kiristoos hojjete namni kan biraan garaa dhufee hojjechuu hin danda'u. Eenyus bara baraan hojjechuu hin danda'u. Yesuus Kiristoos qofaa isaatu cubbuu dhala namaa kaffale. Yesuus Kiristoos qofaa isaatu hojii ergamummaa isaa hundumaa hojjete. Inni akkuma kana galumsa kanaan yeroo laaltanii wanni Yesuus iddoo kanatti dubbachaa jiru hojii ergamoonni gooftaa hojjetan irra deebinee hojjechaa irra malee waan isaan hin beekne waan biraa waan hojjennu qabu. Inni matamaa waan hojjechaa jiru waan isaan hojjetan irraa waan isaan beekan irraati wanta biraa hojjechaa jiru taanaan kiristaanota miti. Maal jechuu kooti? Wangeela isaan hundee kaanii lallabanii darban wangeela sana fudhannee lallabaan jirru taanaan hojii kan biraa hojjechaa jirra. Wanta biraa hojjechaa jirra. Kanaafidha barsiisa ergamootaatti qabamanii jiraachaa turanii kan nuun jedhu hojiin ergamootaa. Aboo wajjin Yesuus aboo wajjin akka inni ergame wangeela Maatiyos irratti illee yeroo dubbatu bartoota abboomee gaafa ol ba'u gooftummaan hundumtuu waaqa irratti lafa irrattis maal ta'eera? Anaaf kennameera. Anaaf kennameera. Kanaafidha waa'ee ergamootaa gaafa dubbannu waa'ee Yesuus yeroo hubannu nuu galaa deema. Ergamoota warra sana Yesuus wajjin ol qixxeessuu keenya miti garuu akkaataatti Yesuus ergameef akkaataatti Yesuus immoo deebi'ee ergamoota warra kaan ergee waan ol fakkaatu qaba. Kanaafidha ergamoonni waa'ee isaanii dubbachaa turre macaafa qulqulluu keessatti sodaa tokko malee aboodhaan kan isaan cubbuu adabaniif. Phaawulos cubbuu adabuudhaaf cubbuu irratti murteessuudhaaf nama cubbuu hojjete tokko walgahii gidduudhaa irratti murteessuudhaaf aboo qaba. Ergamoonni aboo qabu. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 yeroo dubbistan Anaaniyaasiif Saafiraan lafa isaanii gurguratanii gaafa isaan dhossanii fidan Phexros maal jedhe? Hafuura qulqulluu sobuudhaaf mala gaarii argattan. Lafa qabdan irraa gurgurtanii ergamootatti fiduu kan qabdan iddoo biraa dhossitanii irraan bifattanii fiddan jennaan du'an. Du'aattiin hin jenne Phexros. Du'aa jedheera. Hafuura qulqulluu sobuudhaaf mala gaarii argattanii jedhe. Ergamoonni aboon itti waamama isaanii hafuura qulqulluudha kan isaan itti waamama fudhatanii hojjetan. Garuu itti waamama isaaniitiin sanaatiin haboo guutuu qabu. Phaawulos isa duraa Xiimotewos irratti yoo dhattanii dubbiftan Himeeniyoosiif Iskindir jarri jedhaman tokko wangeela Kiristoositti akka isaan deeqaa ta'aa jiran gaafa argu harka seexanaatti dabarsee isin kenneeraa jedhu. Nu keessaatii hammuma kam nama guddaadhaa nama baay'ee bara dheeraa wangeela lallabee jennee jaarraa kana keessa ka'ee namni harka seexanaatti dabarsee isin kenneera nuun jechuu danda'u harka isaanitti agarsiisu. Namni nama sobee dhufee hafuura qulqulluu sobde yoo ittiin jedhee namni ajjeesuu danda'u yookiin immoo kan du'uu danda'u aboo irratti qabu. Yeroo tokko dur hin nageenya yeroo raajii nutti dubbatan. Inna namoonni tokko akkas jedhu Waaqayyo natti buute naan sinniisu jedhu. Dhageessanii beektanii namoota akkas jedhan. Waaqayyo anatti buute naan sinniisu. Maal jechuudha jecha kana keessaa maal argattu? Ansi caalaa Waaqayyo biratti fudhataman qaba aboon qaba. Inda ማለት ነው. Bara har'aatti sa'aatii kanatti Waaqayyo namoota akkasiin qabu. Namoota even baay'ee namoota wangeela nutti lallabanii ifa macaafa qulqulluutiin isaan madaaluudhaaf amantoonni hundumtuu aboo guutuu qabu. Wanti inni dogoggoraa jiru dogoggora taanaan iddoo kanatti dogoggoraa jirtu ittiin jechuudhaaf ifa sagalee Waaqayyootiin aboo guutuu qabu. Kanaafidha nama tokko gooftaa goonee waldaa kiristaanaa keessatti ilaaluu waan hin dandeenyeef Waaqayyo soortuu warra sagalee Waaqayyoo kennan qabaachuu danda'a. Warra sagalee Waaqayyoo sooran qabaachuu danda'a. Warra karaa adda addaa tajaajilan qabaachuu danda'a. Garuu ittiin waldaa kiristaanaa keessatti ilaalamnu hundumti isaa tokkicha. Kun dhugaa sagalee Waaqayyooti. Miidiyaa kanarraati wanta baay'ee argitu. Amma sa'aatii kanatti kee jirru kanatti kiraayisii nuyi kee jirru. Dhiyeenya kana viidiyoo hin argan ture. Na obboleessi namicha obboleessa akka itti haasa'u kanaa yoo obboleessa ta'ee fi obboleessa akka itti haasa'u kanaa obboleessa akkasittiidhaan dubbatu obboleessi itti dubbatee ture akka carraa ta'e kufe yookiin immoo cubbuutti kufe.
Akkuma hundi keenya yoo kufaa oollu jechuudha. OVS namni sagalee waaqayyoo dubbatu tokko namni tajaajilu tokko kufuun kufaatii amantoota warra kaanirraa waan layyatti godhu qaba. Yookiin immoo inni suppernaachuraalii wayii miti. So maal jedheeni ani itti meen ture isa waaqayyo dibe irratti harka kee olii fuudhin jedhee. Amma eessaatti dhufne obboloota ko? Amma namni tokko nu keessaatii ka'ee natti dubbachuu hin dandeessan anaa waaqayyoon na dibe nuun jedhutti. Amma ijaarsi waldaa kiristiyaanaa dhagni waldaa kiristiyaanaa inni walqixxeen utubaaf demdemoo dhugaa inni walqixxeen diigamutti namoonni keessaa harka ol baafatanii ana caala jedhanitti. Amma kanatti dhufneerra. Amma kanatti dhufneerra. Kanaafidha Phaawulos mi waan tokko sirriitti dubbadha. Phaawulos ergaa isaa baay'ee keessatti hojii ergamummaa isaatiin aboon waaqayyoo kenneef akka adda ta'e nutti agarsiisa barreeffama isaa baay'ee keessatti. Fakkeenyaaf warra Filiphisiiyusiif gaafa barreessu eebba waaqayyoo isinii fidee dhufuuf hin jiraadha. Nuyi yoo cimee maanna waaqayyoo si haa eebbisu jechuu dandeenya. Nama sin bukkee jiruuni yoo cimee maal jechuu dandeessu? Waaqayyoo si haa eebbisu jechuu dandeessu. Phaawulos garuu maal jedha? Eebba waaqayyoo ispeesifikaalii isinii fidee dhufaan jira. Phaawulos yemmuun isin argu kennaa hafuuraa isiniin ga'e isin akka jajjabaattaniif nana'u. Hamma kamiyyoon barsiise nama tokko bira dhaqee kennaa hafuuraa sii fidee dhufe arraa kaasee apostiliin si godha, arraa kaasee lallabaa wangeelaa si godha, arraa kaasee paasterii si godhatti jechuu danda'u. Waldaan kiristiyaanaa namni tokko paasterii nuu ta'a jettee gaafa shoomtu gaafa shuumata kennituuf yookiin muudama kennituuf maal gooti? Kennaa isaa irratti ilaalteeti mitiire? Kennaan inni of keessaa qabu saba waaqayyoo sooruudhaaf kennaa qaba yoo ta'edha kan inni ta'u. Kanaachi lafaa kaanee tilattafuu hin dandeenyu. Kiraayisisii akkamii keessa jira? Namoonni utuu adda hin baafatin deemanii appoostilii abaluu, raajii abaluu, maal abaluu jedhanii yeroo wal muudan keessa jira miti. Chigirra lamu bakka inni xiqqooma jedhannaa ho'ataanaan itti nannee muuri. Waaqayyo nu haa fayyisu. Waaqayyo waldaa kiristiyaanaa haa fayyisu. Siriyeesii dhimma kanaaf kadhachuus irra jiraatu. Qoosnee deemuu duwwaa miti. Haasofnee deemuu duwwaa miti. Maqaa namaa hammeessinee deemuu duwwaa miti. Nuyi isaan keessaa akka nama tokko ta'uu dandeenya ture. Lafatti oolanni waaqayyoo dhumaa jiraniif waldaa kiristiyaanaatiif kadhachuun nurra jiraatu. Waaqayyoo gara dhugaa dubbii isaaniitti akka nu deebisuuf kadhachuun nurra jiraatu. Maqaan isaanii waldoota jedhamanii wantoota akkasii keessa namoota jiran irraa baqachuun nurra jiraatu. Baqachuu maaliitiin? Hojii isaaniitti hirmaachuun nurra jiraatu. Garuu hojii isaanii dogoggora akka ta'e itti himuun nurra jiraatu. Sagalee waaqayyoo waa'ee kanaa nutti dubbata. Kanaafiyyuu inasees gooftaan akka inni itti dubbatuu fi ergamoonni akka isaanitti waa'ee kanaa dubbatan tokkodha jechuudha. Kanaaf har'a namuma kamiyyoos baafnee fuunee harkarra keenye har'aa jalqabee appoostilii ta'uu sitti dabarsa jennee yoo harkarra keenya kadhanne itti dabarsuu hin dandeenye. Ergamoonni garuu maal gochaa turan? Ergamootaaf waaqayyoo aboo akkamii kenneeraaf? Nama isaan harka isaaniirra kaa'anii kadhatan hafuurri qulqulluun akka guutu. Isinii galee? Hafuurri qulqulluun akka guutu. Kennaa ayyaanaa akka argatan. Kanaafidha hojii ergamootaa keessatti namichi inni tolchu sun maal godha? Namoonni ergamoonni harka isaaniirra kaa'uudhaanii namoonni maal akka argatan argee dhufe. Kennaa ayyaanaa namoonni akka fayyan argee dhufe anaafis horii baay'een isinii kaffalaa kennaa kana naa kennaa. Maal jedhe Phexros? Kun fedha waaqayyootiin akka ta'u hubateetii Phexros kan dubbate. Birriin keessi wajjinaa badu. Waan ati qabdu qabeenyi keessi wajjinaa badu. Kennaa waaqayyoo qarshiidhaan bitama jettee waa yaaddeef. Qarshiin keessi wajjinaa badu. Kanaafiyyuu kun guutummaatti hojii waaqayyoo akka ta'edha. Inni kan biraan ariifadhee kanan isinitti himuu yaalu nama akkamiitu ergamaadha isa jedhuuf yeroo darbe ilaalleerraa kana irra deebi'ee dubbachuu nan barbaachisu hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 20-22tti dubbisnee turre kutichumarraa tuqaa 3 arganna. Kuticharraati wanti nu argannu gooftaa ijaan argee wajjin kan deddeebi'e yookiin ayi witness keessumaayyuu ergamoonni 12 bartoota jedhaman gooftaa ijaan arganii namoota wajjin deddeebi'anidha. Inni kan biraan immoo dhuga baatu du'aa ka'uu isaatii kan ta'e witness of his resurrection nama ta'e dhuga baatu du'aa ka'uu isaatii kan ta'e pointii guddaa nuyi irratti xiyyeeffachuu qabnu tokko gooftaan fuula fuulaan kan muude. Sababiin isaa hunda isaanii walitti qabata waan ta'eef pointiin kun gooftaan fuula fuulaan ati ergamaadha jedhee kan muude. Amma koo namootaan ergamaadha jedhanii ofitti moggaasan sirriimatti gibbira gadi teessaniitu gaafattanii gooftaan yoom ergamaadha siin jedhe ergamaa ta'uu isaatiif ergamaa ta'uu keetiif ragaa maalii qabdatu jettanii ragaa qaban. Waaqayyotti hin dubbanne ergamaa taatu jedhe. Macaafa qulqulluu gaafa dubbisan hojiin ergamaa ta'uu aboo warra kaan irraa aboo akka qabu waan arganiif qofa jaallatanii ittiin of jajuuf namoota ofitti maxxansanidha. Of tuulummaadhaaf gocha godhamudha. Kanaaf gooftaan fuula fuulaan kan muude.
Ergamoonni kudha lamaanuu ammatti fufnee kan ilaallu ergamoonni kudha lamaanuu gooftaan fuula fuulaan qubaan lakkaa'ee isaan muudeera. Kana qofa miti. Phaawulos immoo du'aa ka'uu isaatiif du'aa ka'uu gooftaatiif dhuga baatu ta'eera. Gooftaan fuula fuulaatti mul'ateera. Maaliif ennaan Phaawulos maal nuun jedha? Ani Kiristoosin argeera, Yesuusin argeera. Ergamaa ta'uu isaatiif gaafa falmatu Phaawulosi, gooftaadhaan footamuu isaa gaafa falmatu Phaawulosi, gooftaa ijaan arguu isaatii fi ragaa guutuu akka inni qabu argattu. Isa duraa Qorontos boqonnaa 9 yoo dubbistanii, Phaawulos isa duraa Qorontos boqonnaa 9 irratti akkas nuun jedha. Ani birmaduu mitiiree, ani ergamaa mitiiree. Maaltu isa rakkiseetu ergamaa ta'uun salphaa ta'e akka kanatti barreessu? Callumanni akka nuyi yaannutti salphaa wayituu ta'e ani ergamaa mitiiree jechuun maaltu isa rakkise? Ani ergamaa mitiiree, ani gooftaa keenya Yesuusiin hin argineeree, isin bu'aa hojii ani gooftaadhaaf hojjedhee mitiiree, isinumti warri na falmitan iyyuu, warrumti isa falmaa jiran iyyuu bu'aa ani gooftaadhaaf hojjedhee mitiiree. Lakkoofsa 2 irratti ergamaa ta'uun koo warra kaan biratti hin fudhatamne yoo ta'e iyyuu maaliif jara sana ergamaa ta'uu isaa fudhachuun isa rakkise? Yooni wanti adda ta'e waan isinitti agarsiisu hin qabu kutaan kun. Ergamaa ta'uu isaa Phaawulosumti ergamaa ta'uu isaa jarri kun fudhachuun maaliif isa rakkise? Ergamaa ta'uun kiraateriyaa kan biraa akka inni qabu kun nutti agarsiisa kutaan kun. Ergamaa ta'uun qallaalii matti akkuma ni har'a goonu lafaa kaa'anii wal muuduu wayii akka hin taane kan kutaan kun agarsiisu. Akka sana irra deebi'aa dubbisaa lakkoofsa 2. Ergamaa ta'uun koo warra kaan biratti hin fudhatamne yoo ta'e iyyuu isin biratti fudhatamaadha. Isin kan gooftaa ta'uun keessan iyyuu ergamaa ta'uu koo mallattoodhaan cimsa. Isin maal ta'uun keessan? Isinumaan iyyuu Waaqayyo karaa koo isin ijaareedha wanti Phaawulos jechaa jiru. Hojii koo keessaa tokko ijaaruudha. Isinumaan immoo waldaa Waaqayyoo hundee namni kan biraan hin kaa'in irratti kaa'uudha. Isinumaan immoo Waaqayyo karaa koo ijaare jechaa jira Phaawulos. Poointii guddaa Phaawulos addana irratti kaasu ani gooftaa Yesuusin hin argineere. Waa'ee ergamaa ta'uu isaa fi gooftaa Yesuusin arguun walitti hidhatee jira. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 booda dubbifachuu dandeessu. Kanaaf iyyuu bu'uura kanaan macaafa qulqulluu keenya keessatti ergamoonni nuyi argannu ergamoota 12 yookiin bartoota gooftaa warra jedhaman macaafi mul'ataa ergamoota hoolichaa jedha. Isaanii fi Phaawulos duwwaadha qabxii kana lamaan ilaala. Ergamoota 12 yookiin ergamoota hoolichaa fi Phaawulos duwwaadha. Bu'uura sagalee Waaqayyootiin macaafa qulqulluu keenya keessaa ergamooti nuyi qabna. Ergamooti hoolichaa yookiin immoo ergamoonni 12 Yihuudaan keessaa ba'ee Maatiyaas erga iddoo bu'een booda namoota gooftaan lakkaa'ee footeedha. Ibin Yihuudaan erga keessaa ba'eetii Maatiyaas bakka bu'uudhaaf Waaqayyo irra deebiidhaan xiniqqaaqee guddaadhaan hojii ergamootaa boqonnaa 1 gaafa dubbiftan xiniqqaaqee guddaadhaan namoota achi jiran akka isaan kadhachaa turan. Kadhannaa isaanii keessaa guddaan tokko torbee kan dubbifne maal jedha? Waaqayyo isa garaa nama hundumaa argitu. Waaqayyo isa garaa nama hundumaa argitu. Indiyu baqallaalsi ilaalone. Waaqayyo isa garaa nama hundumaa argitu kan jedhudha. Ergamoota kana Luqaas boqonnaa 6 irratti arganna lakkoofsa 12-13 irratti. Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12-13 gaafa dubbistanii gooftaan halkan guutuu kadhachaa bule. Gooftaan halkan guutuu kadhachaa bule. Dhufee akka inni isaan muude. Halkan guutuu kadhachaa bulee dhufee akka inni isaan muude lakkoofsaan itti bubbee akka inni isaan muude argattu. By the way, ergamoonni hoolichaa yookiin immoo namoonni 12 kun macaafa qulqulluu keenya gaafa dubbisnu akkuma silaa Yohaannis boqonnaa 20 dubbiftanii turtan 20 gadi sittanii 23 isaa dubbiftan gooftaan akkas jedhe cubbuu isaa kan isin dhiiftaniif hin dhiifamaaf. Pointii kana kiliirii isinii gochuun barbaada. Amanaadhaa fi cubbuu dhiisuun aboon isaa kennameefii jettanii na gaafachuu dandeessu ta'a. Ittiin isinii deebi'a. Cubbuu isaa kan isin dhiiftan hin dhiifamaaf. Cubbuu isaa kan isinii wajjin dhiiftan immoo yookiin cubbuu isaa kan isin irraan kaasin irraan ka'u. Maal jechuudha? Amantoonni awutoriitii akka Kiristoositti akka Waaqayyootti akka Waaqayyo abbaatti cubbuu dhiisuu hin qaban yoo ta'e illee kutaan kun waan lama nutti dubbata. Tokko dhiifamuu karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos argameen namni tokko gooftaa Yesuusitti gaafa amanu amantoonni cubbuun keessiif dhiifameera ittiin jechuudhaaf aboo guutuu qabu. Akkuma isin maal gochaa ooltan? Gaafa baatanii wangeela dubbattan maal gootu? Namni isin itti dhugaa dubbattan tokko harka isaa ol kaasee gooftaa fudhate maal gootu? Ammaa kaasee Waaqayyo maal jettu? Cubbuu kee siif dhiiseera. Pointii inni jalqabaa kanadha. Inni kan biraan immoo kontekstii kutaa kanaatiin gooftaan ergamoota filachaa waan jiruuf namni isaan cubbuu isaatiif dheekkaman hin dheekkamamu. Akkuma kutaa duraa keessatti ilaalla.
Dheekkamsa isa kan adaba akka waldaa waaqayyootti irratti fudhatamu. Kanaafidha isa duraa Qorontos boqonnaa 5 irratti Phaawulos isinumtiyyuu nama haadha buddeenaa isaa wajjin akka haadha manaatti jiraatu. Nama akkasii of gidduu tursuun keessan na ajaa'ibaa jedheen. Utuun isinitti agarsiisu akka itti cubbuun dheekkamamu. Ximootewosiin gaafa gorsu immoo warra cubbuu hojjetan hunduma isaanii duratti waa miidheekkamedha. Nama akkasii of bira tursuun keessan na ajaa'iba. Qaama Kiristoos waldaa waaqayyoo jeeqaa jirtu jedheen. Waldaa waaqayyoo jeeqaa jirtu. Kanaaf iyyuu macaafa qulqulluu keenya keessatti namoonni kun iddoo adda ta'e akka isaan qaban hin argan. Mee iddoo adda ta'e argachuu qabaachuu isaaniitiif kutaa tokko walii wajjin ilaalla. Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 14. Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 14 baafattanii lakkoofsa 14 hundeen masaraa sanaa kan irra dhaabbate immoo dhagoota 12. Isaan irratti immoo maqaan ergamoota hoolichaa warra bartoota isaa turan 12 caafamee jira. Because they are builders in the church. Ijaartota beekamoo waan ta'aniif yaadannoon ergamoota kanaa as duubaa tun ta'in amma Yerusaalem shaaraatti deema. Amma eessaatti deema? Amma Yerusaalem shaaraatti. Heaven yeroo deemtan Waaqayyo yaadannoo isaanii amma nutti agarsiisutti deema. Waldaan isheen haaraan isheen waaqarraa mandarri isheen waaqarraa Ibroota boqonnaa 11 irratti akkuma Abrahaamiif waan isaa dubbatame Abrahaam mandara lafa kanarraa eeggachaa turre maal eeggachaa turre jira. Mandara hundee jabaa qabu isa Waaqayyo akka itti ijaaru qopheessee eeggata ture jira. Mandarattii sana keessatti yaadannoon ergamoota kana akka jiru sagalee Waaqayyo nutti dubbata. In remembrance of those apostles. Yaadannoo ergamoota kanaatiif hundeen mandarattiin irratti ijaaramtee nuun jedha macaafa mul'ata. Maqaa warra bartoota isaa turan 12 namni daffaree iddoo kana of kaa'uu danda'u. Dhugumaan isinitti himaa. Nuyi koo iddoo kana of kaa'uu miti ergamaadha baluu ergamaadha jennee iddoo kana of keenya nama kan biraa kaa'uu miti sirriitti iyyuu tajaajilirraa Waaqayyoon. Lookaal churchii keessa jirru keessatti amanamummaadhaan tajaajilaa jirra. Biyyaatii biyyatti darbuu miti akka Phaawulosaa ji'a 3 ji'a 5 lafa jiraatan gatanii biyyatti darbuu miti. Namni amanamummaadhaan lookaal churchii keessa jirtan tajaajilaa jirtan. I'm not faithful. By the way. Ana amanamaa miti lafanti waaqeffadhuuf namoota isin gidduun jira. Baay'een keenya amanamoo miti Waaqayyoof lafatti tajaajilutti amanamoo miti baay'een keenya. Iddoo kana sadarkaa kana irratti dubbachuu miti baay'een keenya amanamoo miti. Kanaafidha sagalee Waaqayyoo iddoo addaa akka isaanii qabu kan nutti dubbatuuf iddoo addaa akka isaanii qabu. Macaafa mul'ataa keessatti duwwaatu hin taane waa'ee ergamootaa ofiisaas ta'ee gaafa dubbatu Phaawulos iddoo addaa akka isaan qaban itti dubbata. Ofiisaa wajjin kompeerii godhee gaafa dubbatu immoo apostoloonni kun ergamoonni kun iddoo addaa akka isaan qaban itti dubbata. Isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 jettanii gaafa dubbiftan kutaa sanarraa achumaan waan ilaallu qabnaa isa lammaffaa Qorontos 12. Isa lammaffaa Qorontos 12 jettanii gaafa dubbiftanii lakkoofsa tokko gaaftanii gaafa dubbiftan Phaawulos waa'ee maalii dubbachaa dhufa? Mul'ati guddaan tokko waaqarraa isaa kennamuu isaa dubbachaa dhufa. Mul'ati kun yoom akka isaa kenname asirratti adda baafnee ni hubannu yoo ta'e illee shakkii nuyi guddaa qabaachuu dandeenyu garuu Yesuus fuula fuulaan isatti mul'ate gaafa inni ergamaa isa godhe gaafa inni isa muude iji isaa jaamee mana keessa ciisaa gaafa inni ture ta'uu mala. Waggoota 14 dura jireen Phaawulos gara bantii waaqaatti ol butame utuma dhimma naaf kutuudhaa baate illee of jechuun naaf hin ta'a. Amma immoo waa'ee isa gooftaan yeroo adda addaatti natti agarsiisee waa'ee sana kanatti mul'isees nan dubbadha. Namni kiristiyaanni tokko waggaa 14 dura bantii waaqaa keessaa gara tarree sadaffaatti akka ol butame nan beeka. Namummaa isa fooniitiin ol butame yookiis namummaa isa hafuuraatiin ol butame isaa Waaqayyoo beeka malee ani hin beeku. Namni kun gara jannata waaqarraatti butamuu isaa hin beeka. Namummaa isaa isa fooniitiin ol butame yookiis namummaa isaa foonii malee ol butame isaa Waaqayyootu beeka malee ani hin beeku. Inni dubbii dubbatamuu hin dandeenye dubbii namatti himuunis hin taane dhaga'e. Egaa ani waa'ee isaatiif of nan jaja. Ofii kootii garuu dadhabaa ta'uu kootiin malee waan ani ittiin of jajuun qabu. Dubbii dhugaa waan an dubbadhuuf of jajuu tun barbaade iyyuu gowwaan ta'uun ture. Ani garuu namni tokkollee waan ana irratti argeef waan ana irraa dhaga'e caalaatti akkaan an ilaalleef
Irra sini deebi'a. Ani garuu namni tokkollee waan ana irratti argeef waan ana irraa dhagee caalaatti akka anan ilaalleef of jajuu nanniisa. Lakkoofsa 7 irratti mul'ata akkasiin jedhamne sanaaf akka ol hin qabnetti ol of hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu mul'aticha eenyutu arge waan ta'eef isa arge waan ta'eef mul'ata isa gubbaatti dubbachaa ture. Wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa naaf kennamee na rukuta. Na rukutuu isaatiinis ol of qabuu irraa na dhowwa. Gara lakkoofsa 11tti gadi buutanii akkas jedha. Isin itti na oofnaan of jechuu kootiin goo waan ta'e. Anaaf dubbachuun isiniif hin ta'a ture. Ani waanuma tokko yoon ta'uudhaa baadheeyyuu irra deebi'a. Ani waanuma tokko yoon ta'uudhaa baadheeyyuu karaa tokkollee ergamoota warra hundumaarra caalan sanaa gadi miti. Ergamoota warra kam? Ergamoota warra inni beeku. Ergamooti sun maalirra caalu jedhe? Hundumaarra caalu. Maannin bootaachee lidersaa ichilim. Hundumaarra caalu. Hundumaarra caalu. Pointi guddaan nama dhibu keessaati ergamaa taanaan addanatti of tuullaan waraansa seexanaa fudhachuu jira. Garuu ani ergamaadha jedhee namni kileemii godhu baay'ee isaa waraansa qabu warra. Isa Daawit macaafa qulqulluu irratti dubbatu dhagni isaanii gabbataadha seeruu qaba malee. Macaafa faarfannaa 73 gaafa dubbistanii dhagni isaanii gabbataadha seeruu qaba malee namni baay'ee waraansa qaba. Seriously. Waraansa qabu. Waraansa dhabuun isaa mul'ata gooftaan qabu baay'ee isaa. Gooftaan namoota baay'ee hoolota isaatu hin ta'in akka inni gadhiise nutti agarsiisa kutaa wanti kun. Hoolota isaa waan isaan hin ta'iniif gadhiise nama baay'ee. Hoolota taanaan sagalee gooftaa dhageenya taanaan isa macaafa qulqulluun jedhu dhaggeeffanna. Garaan keenya hin caba hin abboomamna Waaqayyoof. Waan Waaqayyoon itti dubbate barbaanna yeroo hundumaa. Iddoo sagalee Waaqayyoo irra keessa as ba'ee luqqisii tokko duwwaa waan isinii dubbise duwwaadhaa fi iddoon hin qabne taa'uu hin danda'u. Iddoon hin qabne taa'uu hin danda'u. Ifin namoonni keessa ba'anii maqaa Waaqayyoof ta'u yeroo isaan itti fudhachaa jiranidha. Ergamaa duwwaa miti gidduu kana macaafa qulqulluurraa waan dubbisu yeroo argu namoonni baay'een riverand jedhamanii waamamu miti. Riverandiin garuu maqaa Waaqayyooti. Riverandiin maqaa Waaqayyooti. Macaafa faarfannaa boqonnaa 111 lakkoofsa 9 dhaqaa dubbisaa. Waaqayyoof tuulummaa akkasiitti saba keenya haa fayyisu. 111 lakkoofsa 9 irratti inni furii saba isaatiif erge kakuun isaa bara baraan akka eegamu abboomeera maqaan isaa immoo qulqulluudha sodaachisaadhas jedha. Afaan Ingiliffaa isaa dubbistan akkas jedha. He sent redemption unto his people. He has commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Namni tokko unreverend jedhee yoo of waamaa jira ta'e iddoo gooftaa akka of buse maqaa Waaqayyootiin akka of waame irraanfachuun irra hin jiraatu. ለእግዚአብሔር ክብር ይገባዋል። እሱ ሪቨረንድ ነው። He is holy and reverend. Maal ta'uuf tuulummaa nutti naqe naan Ximootiyoos namoonni bara gara dhumaa jala nuun jira Phaawulos Ximootiyoos irratti of tuuloo afuufamoo ta'u nuun jira. Of tuuloo ta'u afuufamoo ta'u nuun jira. Kanaaf Phaawulos bartoota gooftaafillee bartootuma gooftaa warra kanaafillee iddoo addaa akka inni qabu ergamoota Waaqayyoo warra hundumaarra caalan jedhee isaa waamu super apostles. Ergamoota Waaqayyoo warra hundumaarra caalan. Ergamoota keessaa inni lammaffaan qophaasaa kan jiru ergamaa Phaawulos. Inni kan Phaawulos addumaan kan warra kaanii wajjin gaafa ilaallu ispeeshaal keezii qaba Phaawulos. Maaliif ennaan biyya lafaarra deddeebi'aa gooftaan biyya lafaarra fooniin deddeebi'aa gaafa ture amanaa ture Phaawulos. Amanaan turre. Ulaagaa gubbaatti jiran keessaa Phaawulosiin baay'ee kan tumsu isa kamiidha? Isa lammaffaa isa sadaffaati. Ergaa amanee dhuga baatu du'aa ka'uu isaatii ta'eera. Kan biraan immoo gooftaan fuula fuulaan isa muudeera. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 guutummaa isaa booda dubbisaa. 22 hojii ergamootaa 9 22 akkasumas 26 booda dubbisteen akkatti Phaawulos gara hojii Waaqayyootti dhufe hin argattu. Phaawulos akkuma ergamoota gooftaa warra kaanii ergamaa ta'uu isaa sirriitti adda baasee kan beekudha. Sirriitti adda baasee kan beekudha. Kana qofatu hin taane iddoo ergamoota gooftaa warra 12 kennamullee sirriitti kan beekudha. Kan isaa duwwaatu hin taane iddoo ergamoota gooftaa warra 12 kennamu sirriitti beeka Phaawulos.
Isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 5-6 booda dubbisuu dandeessu. Iddoo ergamoota warra kaaniif kennamu sirriitti beeka. Phaawulos Yesuus isatti mul'achuu isaatiin ergamaa akka isa godhee yeroo dubbatu ergamoota warra kaanii gaditti of hin ilaalu. Ergamoota gooftaa warraa ergamoota hoolichaa jenne warra duraa gaditti of hin ilaalu Phaawulos. Addumaan iyyuu isa duraa Qorontos 15 isin dubbisa. Versii isinitti baay'isuu hin danda'a sababiin isaa waan hubannee dabarre ta'uu hubannee darbinu waan ta'uu qabuudhaaf. 15 lakkoofsa 5 kaasee inni Phexrositti mul'ate. Phexros irraa kaasee lakkaa'u maaltu isa barbaachise Phaawulosiin? Warri inni itti dubbachaa jiru Phexrosiin hin morman ergamaa miti jedhanii. Phexros ergamaa ta'uu isaa sirriitti beeku kan isaan shakkan kan eeyuuti. Kan Phaawulos maaliif? Isaanii wajjin hin turre waan ta'eef. Kanaaf hafuurri qulqulluun kutaa kana Phaawulosii yeroo barreessisu eessaa kaasise? Phexros fa'a irraa ka'e. Phexrositti mul'ate. Ergasii bartoota 12 keessaa warra hafanitti mul'ate. Bartoota 12 lakkaa'ee ka'a Phaawulos. Kana booddee immoo ergaan takkaa obboloota 500 caalanitti mul'ate. Maaliif bartoota hidhee gubbaatti ergamoota hidhee yeroo sana warra 500 immoo obboloota hidhe? Maaliif ergamoota 500 itti mul'ate hin jennetti dhufe? Bartoota 12 keessaa warra hafanitti mul'ate jedheetu kana booddee obboloota 500 itti mul'ate. Isaan keessaa kaan illee boqotaniiru garri caalaan garuu ammayyuu jiru. Lammaffaatti deebi'e erga Yaaqoobitti mul'ates ammas ergamaa kan biraa erga Yaaqoobitti mul'ate booddee immoo warra ergamoota jedhaman hundumaatti maaltu sarakkise warra ergamoota jedhaman hundumaatti jedhee barreessu Phaawulosiin. Hin mul'ate gooftaan bartoota 12tti mul'ate amantootatti mul'ate dheenisu. Warra ergamoota jedhaman hundumaatti mul'ate. Lakkoofsa 8 irra kan jiru sirriitti akka dhaggeeffattan hin barbaada. Hundumaa booddee ana isa akka nama iddoon gahin dhalateetti immoo mul'ateera. Ofii koo ergamoota warra kaanii hojii waan yeroo ilaalu waldaa kiristaanaa waaqayyoo waan ari'adhee fi ani akka nama iddoon gahin dhalateetti jedha. Garuu waan tokko jira. Hundumaa booddee isheetu immoo jala muradhaa. Hundumaa booddee akka nama iddoon gahin dhalateetti mul'ate jechuun maal jechuudha? Ergamaa gochuudhaaf waaqayyoo kana booddee namni itti mul'atu hin jiruudha wanta karaa biraa. Ameen. Heenu. Hundumaa booddee ergamoota keessaa hundumaa booddee natti mul'ate. Hundumaa booddee ana isa akka nama iddoon gahin dhalateetti mul'ateera. Yesuus isatti mul'achuu isaa ergamoota 12 wajjin tooratti dubbata. Isaanii wajjin wal qixxeessee dubbata. Waa'ee ergamootaa isin hubachiisuudhaaf poointii kan biraan nuyi kaafnu isa sila isinitti dubbadde ergamaa Kiristoos Yesuus isa nutti deebine Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 1 haasaa. Ergamaa Kiristoos Yesuus. Ergamaa Kiristoos Yesuus kan jedhu lakkoofsa 1 irra kan jiru kuni calliseema ergamaa ta'uusaa kan dubbatu wayi miti. Ergamaa Kiristoos Yesuus ta'uusaa abbaan qabeenyummaa isaa kan Kiristoos ta'uusaa duwwaatu hin taane ergamoota qofaatti kan fa'uudha. Ergamoota qofaatti kan fa'uudha. Akkamitti hubannaa? Phaawulos ergaa isaa baay'ee keessatti saduraa Qorontoos yoo dubbifattan lakkoofsa 1 boqonnaa 1 lakkoofsa 1 isa lammaffaa Qorontoos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 dubbifattan gaalee kanan fayyadamu. Ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'es jedhuun fayyadamu. Addumaan garuu Tasaloniqee duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 dubbiftan akkas jedha Phaawulos. Nuyi akka ergamoota Kiristoositti irra deebi'ee gubbaatti nuyi ergamoota Kiristoos Yesuus erga jedhee akka ergamoota Kiristoositti jechuun maal agarsiisa? Ergamoota Kiristoosiif infaazaayizii addaa akka inni kennaa jiru nutti agarsiisa kutaan kun. Xiyyeeffannoo addaa akka inni kennaa jiru. Ergamoota Kiristoos Yesuus wordiin jedhu Phaawulos ergaa isaa keessatti fayyadamu iddoo addaa xiyyeeffannoo addaatiin dubbachuu isaa nutti agarsiisa. Ergamoota qofaatti fa'uu isaa nutti agarsiisa. Akka ergamoota Kiristoositti ulfaatoo ta'uutuma dandeenyu. Ergamoota Kiristoosiin ala warri jiran kan biraan ulfaatoo ta'uu hin danda'an jechuudha. Ulfaatoo isa kaminni iddoo kanatti dubbachaa jiru. Bardeensaam jira. Bardeensaam jechuun nama dheekkamuu danda'u, nama adabuu danda'u, nama akeekkachiisa namatti kennuu danda'u, nama akkasii jechuudha. Bardeensaam. Akka ergamoota Kiristoositti ulfaatoo ta'uutuma dandeenyu garuu dhiifne maal goone jedha. Akka haadha ijoollee ishee ofitti qabduutti isin gidduu jiraan. Jaalala baay'eedhaan isin gidduu jiraan. Akka haadha ijoollee ishee ofitti qabduutti isin gidduu jiraan. Phaawulos duwwaatu jecha kana fayyadamaa jettan Phexros isin fayyadama. Ergaa Phexros lamaan isaa irratti yoo dubbiftan
ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e jedhee barreessa Phexros. Ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e jedhee barreessa. Kana duwwaatu hin taane addumaan Phexros eyewitnessii ta'uu isaa gaafa dubbatu isa lammaffaa Phexros irratti akkas jedha. Isa lammaffaa Phexros boqonnaa tokko lakkoofsa 16-18. 16-18 akkas jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humni isaa deebi'ee dhufuun isaa isin biratti akka beekamu yemmuu goone nuyi surraa guddina isaa ija keenyaan arginee beeksifne malee mammaaksa ogummaadhaan yaadame duukaa buune miti. Inni Waaqayyo biraa ulfinaaf guddina yemmuu fudhate sagaleen kun ilma koo isa jaalladhu isa gammachuu kootti raawwatamuudha jedhu isa guddicha surra qabeessa sana biraa dhufeeraaf. Nuyi warri gaara qullaa gubbaatti isaa wajjin turre immoo sagalee Waaqarraa isaaf dhufe kana dhageenyeerra. Dubbii kanarraa maal hubattu? Ergama hojii ergamummaa isaa wajjin kileemii gochuu isaa wajjin wal qabatee waan Phaawulos dubbachaa jiru argattu. Waan Phexros dubbachaa jiru argattu. Isa duraa duwwaa miti ergaa isaa lammaffaa keessatti akkas jedha. Ergaa isaa lammaffaa boqonnaa 3 keessatti akkas jedha. Lakkoofsa 2 irratti wanta raajonni qulqulloonni duraan dursanii dubbatan. Wanta raajonni qulqulloonni duraan dursanii dubbatan abboommii gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenyaa isa karaa ergamoota warra isiniif hojjetanii. Ergamoota warra isiniif hojjetanii argattan yaadadhaa jedha. Karaa ergamoota warra isiniif hojjetanii argattan maal godhaa? Yaadadhaa. Phexros duwwaa miti. Yuudaanis ergamaa Kiristoos Yesuus kan jedhu ammas irra deebi'een faasaayizii kenna. Yuudaa lakkoofsa 17. Ariifachaa yoo jiraadhe na duukaa buutanii dubbisaa deemtu. Sa'aatiin koo akkana irratti dhumneef jedhanii Yuudaa 17. Isin garuu michoota dubbii ergamoonni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kanaan dura dubbatan yaadadhaa. Dubbii ergamoonni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kanaan dura dubbatan. Phaawulos kanaaf iyyuu Efesoon irratti boqonnaa 1 irratti ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e jedhee gaafa dubbatu callisee amantiin nagaadhaa moo wayif miti. Ergamaa Kiristoos Yesuus ta'uun Kiristoos Yesuus fuula fuulaan kan isaan muude akka isaan ta'an kan agarsiisudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu ergamoonni aboo akkasii namoota qabanidha. Hojii isaanii kanaan dura ilaalleerraa gooftaa bakka bu'anii dubbachuudhaa jenneerra. Gooftaa bakka bu'anii dubbachuudha. Kanaaf gooftaan namni sin dhagee na dhaga'a. Namni sin dhaga'uu dide moo ana dhaga'uu dide. Kun amantootaaf hojjechuu danda'a, amantoota hundumaaf hojjechuu danda'a. Garuu immoo ispeesifikaalii Phaawulos nama ta'e tokkotti waan tokko dubbatee namni sun yoo dhaga'uu dide hin adabamaa jechuudha. Barsiisa waldaa kiristiyaanaa bocuudhaa yookiin immoo akkasumas iddootti eeguudhaa jenneerra hojiin isaanii inni lammaffaan. Isa duraa Qorontoosiin yoo dubbistan Phaawulosii waa'ee dubbii kanaa gaafa dubbatu akkas jedha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti. Akka ayyaana Waaqayyo biraa naaf kennametti akka nama mana ijaaruu beekuttis hundee manni irratti ijaaramu kaa'eera. Namni kan biraan immoo isa irratti ni ijaara. Adduma addaan attamitti akka irratti ijaaru garuu haa akeekkatu. Iskii hundee biraa wayiin kaa'a jedhee namni ka'ee kaa'uu danda'u jiraata. Hundee kaa'uu jechuun maal jechuudha kutaa kana irratti? Lookaal cherchii tokko asii biraanchii waldaa kana iddoo biraatti banuu jechuudha? Ayidalleem. Waldaan waan isheen ittiin bultu rivileeshinii sagalee Waaqayyoo wanta nuyi har'a amannee jirru kana nama Waaqayyootti kenne jechuudha. Malee lookaal cherchii wayii mana isa kana iddoo biraatti kutaa kan biraa banuu jechuu miti. Ayyaanni nuuf haa baay'atu. Eshi akkan isin jala ariifachaa dhufe kana duukaa bu'aa ariifadhaati. Macaafa qulqulluu rikoordi gochuu akka ta'e dubbanneerra har'a namni kana nuu gochuu danda'u hin jiru. Inni lammaffaan aboo isaaniiti yookiin awutooriitii isaaniiti. Awutooriitii isaanii akkuma isinitti dubbadde isa jalqabaa isa duraa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti ulfaatoodha ergamoon. Ulfaatoodha. Fakkeenyaaf isa lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 3 lakkoofsa 6 dubbistan Phaawulos nama hojii hojjechuu dhiisee dhibaa'ummaatti jiraatutti hidhata hiikkadhaa. Hojjechuun isin irra jira. Waan Phaawulos jedhu kana hin fudhattan taanaan sagalee Waaqayyoo didaa jirtu jechuudha. Kana duwwaa miti. Isa lammaffaa Tasalonqee isa duraa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti immoo dubbii nuyi isinitti lallabne gaafa dhaggeeffattan yookiin gaafa fudhattan akka dubbii namaatti utuu hin ta'in akka dubbii Waaqayyootti fudhattan jira. Garuu anarra asirra dhaabbadhee lallabeedhaaf waan hin dubbadhu hunduma isaa akka dubbii Waaqayyootti fudhachuu qabdu yoon jedhee ameen jettu dogoggoruu hin danda'u. Namni kan biraan tokko utuu nu barsiisu dogoggoruu hin danda'u. Dogoggora isaa timuudhaaf qabna moo qabnu aboo sagalee Waaqayyootiin. Waldoonni baay'een kan akka waldoota kaatolikii har'a waldoota ortodoksii keessa kan jiranii apostolic successionii jedhanii doktiriinii isaan amanan jira. Maal jechuudha?
Pooppiin durobbaa waldaa isaanii ta'e tokko bakka aboo xumuraa qaba. Waldattiin aboo xumuraa qabdi. Ifni yeroo dheebu waan hin dhagahu tokko aboo waldattiin qabdu namni waldattii keessatti cuubame hundumtuu fayyiraa jedhamu hundi tokko. Inaas yeroo dheebu maalet na'u waldattiin cuubdee fayyisuu dandeesse jechuudha akka inni jedhetti. Akka kiristiyaanotaatti soolaa iskiriipchuraa dooktarii jedhuu qabna miti ree. Macaafa qulqulluu qofa. Nama hundumaatti kan murteessu har'a eenyudha? Macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluu keenya ala baanaan namni sun maal ta'eera? Macaafa qulqulluu ala ba'eera. Aboo macaafa qulqulluu qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni ergamoonni warra kaanii hidhachiisuu hin danda'u. Equip gochuu danda'u. Equipping. Fakkeenyaaf Phaawulos Ximootiyoosin hidhachiisaa, Tiitoon hidhachiisaa. Tiitootti gaafa dubbatu qareexisitti kanan si dhiiseef hojii toora hin qabatin akka toora qabsiiftuuf jedha. Barsiisa waldaa kiristiyaanaa iddootti eeguu mirga guutuu qabu. Defending gochuu qabu danda'u. Fakkeenya guutuu nu ta'u. Kanaafidha Phaawulos akkuma gooftaa fakkaate si maal ta'a? Iski handi soo akka gooftaa fakkaate na fakkaadhaa jettanii namni daffartanii dubbattan. Namni tokko hin jiru modeling. Akka gooftaa fakkaate na fakkaadhaa modeling. Kana dubbachuudhaaf mirga qaba Phaawulos. Barsiisuuf akeekkachiisuu danda'u. Teaching and warning akkuma durarra deebi'ee dubbachaa ture. Sirreessuuf dheekkamuu danda'u. Har'a garuu nuyi kan sirreessinu yookiin kan dheekkamnu Phaawulosiin taaneetu hin taane dubbii Phaawulos dubbate irraa fuuneeti. Akka dubbii Phaawulos sagalee Waaqayyoo nutti dubbateetti moo Phaawulosiin taaneeti. Moo Phexrosiin taataniiti. Kanaaf iyyuu bu'uura macaafa qulqulluu keenyaatiin ergamoota gooftaa ergamoota olichaa 12 Phaawulosiin dabalatee ergamoota meeqa qabna? 13 qabna. 13 qabna. Waa'ee ergamootaa gaafa kaafnu Phaawulos isa duraa Qorontoos irratti akkas jedha. Akka anatti fakkaatutti garuu Waaqayyo nuuni ergamoota akka warra tuuta namootaa keessatti ajjeefamuun itti faradameetti namaa gadi nu godhe. Macaafa qulqulluu kana gaafa dubbistanii dhuguma kontekstiin amma keessa jiru kun macaafa kana gaafa dubbisu na ibsaa jechaa dubbisaa. Isiniin ibsu taanaan ganaa guddannaa jechuudha iddoo sanatti. Fakkeenyaaf akkanatti fakkaatutti Waaqayyo nuun ergamoota akka warra tuuta namootaa keessatti ajjeefamuun itti faradameetti namaa gadi nu godhe jedhee namni dubbachuu danda'u jiraas keessaa. Kontekstiin keessa achi keessa hin jiru. Maaliif ennaan amantootuma lallaafoo wayiidha malee nuyi iddoo kana hin geenye. Waaqayyoota araara isaa nuu baay'isee naan jiraan namni baay'een keenya. Mee araarri Waaqayyoo baay'eedha jedhaa kanuma du'a. Iddoo kana hin geenye. Phaawulos garuu saffariingi isaanii dhiphina isaan argan gaafa ibsu tuuta namootaa gidduutti akka nama ajjeefamuun itti faradameetti namaa gadi nu godhe jedha. Nuyi ergamoota waaqarraa fi namoota biyya lafaatiif ilaalchaaf ta'anirra. Phaawulos of jajuu barbaadee miti kan inni akka jedhu. Ayyaana Waaqayyootti itti dadhabes jedhee nu barreessira waan ta'eef. Garuu of jajuu barbaadeetu hin taane kutaa kana pozishinii gooftaa keetti qabu dubbachuu barbaadeeti. Qabxiiwwan hubatamuu qaban lamaan irra ariifadhaa dhaggeeffadhaa. Qabxii kana duwwaa lamaan dubbadhennaa ba'a. Qabxiiwwan hubatamuu qaban lamaan. Inni jalqabaa ergamoota gooftaa 12 fi ergamaa Phaawulosiin alaa namoonni ergamoota jedhamanii macaafa qulqulluu keessatti waamaman hoo jiruuti. Akkamitti namni kan biraan amantoonni irra ergamoota ta'uu hin danda'an amantoota keessaa namni ta'e akkamitti ergamaa ta'uu hin danda'u isa jedhudha. First objection. Fakkeenyaaf isa lammaffaa Qorontoos boqonnaa 8 lakkoofsa 23 Roomaa 16 lakkoofsa 7 Roomaa 16 lakkoofsa 7 Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 25 irratti namoonni kan biraan ergamootaan ala Phaawulos fa'aa ergamoota jedhanii yookiin waldaan ergamoota jettee isaan waamtu jiru. Afaan Oromoon keenya ergamoota jedha. Afaan kan biraadhaa darbitanii Amaariffa isaan ilaallee mee biyyoo ergamoota jedhee rakkoo hin qabu garuu kontekstii maaliitiin jedhe seedu laalla. Afaan Ingiliffaan keenya King James versionii fi ESV garuu messengers jedheera. King James versionii fi ESV isaa ilaaluu dandeessu messengers isaaniin jedha. NIV immoo keessumaayyuu akkas jedha representatives jedha. Warra waldaa bakka bu'anii deeman jechuudha. In other way apostles of the church yookiin immoo churchiin ergaa tokko fuudhanii iddoo biraatti akka isaan geessaniif kan ergitu. Namoonni kun macaafa qulqulluu keenya qofatu hin taane seenaa gaafa dubbifnu seenaa namoota kanaa gaafa dubbistanii boodarra baay'een isaanii bishop jedhamanii waamaman. Malee apostle jedhamanii waamaman. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Fakkeenyaaf Barnaabaasiif Siilaasiin hojii ergamootaa boqonnaa 14 keessatti argattu. Barnaabaas, Siilaas, Aphiloos, Ximootiyoos,
Tiitos, Epaafridiitos, Andirinikos, Yuuniyaas, Silwaanos, namoota kan biraan jiru. Namoonni kun ergamoota yookiin immoo ergamoota jedhamanii meesenjerii pireezentaatiif akkuma amma hiika adda addaa argina jedhamanii waamaniiru. Garuu ergamoota nuyi waa'ee isaanii dubbachaa jiru Phaawulos fa'aa akka Phexros fa'aa miti. They are not apostles. Gadi sittanii yoo dubbiftanii seenaa waldaa kiristaanaa keessatti fi barreeffamoota namoota waldaa poosta apostiliikii turan jaarraa lammaffaa sadaffaa keessa barreeffamoota isaaniirraa yoo dubbistanii fakkeenyaaf Barnaabaas ilaaltuu waldaa kiristaanaa miilaan jirtu ture. Ilaaltuu jechuun maal jechuudha? Paaster or bishop har'a qabna moo qabna? Jechuu dandeenya namoota akkasii qabaachuu dandeenya. Amma isaanii hin gahan garuu isaa orrumtu irra qabnu yoo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhuguma sirriitti. Amma Barnaabaas fa'aa amma Siilaas fa'aa namoota gahan miti namoota irra qabna. Bishop waachimaanii jechuudha naazir wayin nama waldaa hojii waldaa kiristaanaa ilaaltuu hojii waldaa kiristaanaa jechuudha. Har'a namni ta'uu danda'u jira. Fakkeenyaaf Siilaas waldaa kiristaanaa Qorontoos jirtu keessatti bishooppii ture. Seenaama Siilaas yoo ilaaltan. Waldaan kiristaanaa Qorontoos jirtu Siilaasiin appoostil Siilaas jettee waan ta'e beektu. Seenaa amma kan nutti agarsiisu jechuudha. Maal jettee waanti malee? Bishoop ilaaltuu waldaa kiristaanaa. Isa kan biraa dhiisaa Tiitoosiin. Tiitoo boqonnaa tokko lattanii yoo fudhattan Phaawulos gaafa Tiitoo ergu maal jedha? Hojii tooraan qabatina fi akka toora qabsiiftu immoo ergamaa akka taatu fedha. Maalidha? Hojii tooraan qabatina fi akka toora qabsiiftuuf. Malee waldaa Qareexis jirtutti ergamaa taata jedheensi ergeen jedhu Phaawulos. Ergamoota jedhaman waldaan erguu ishee duwwaadhaan maliktanyaa meesajii tokko iddoo biraatti geessu isaanii duwwaadhaan ergamoota jedhaman. Messengers or vershinii tokko irratti apostles jedheera yoo ta'e maybe ani hin argine. Inni kan biraa Andirinikosiin waldaa kutaan bulchiinsa mootummaa Roomaa keessa jirtu waldaa Phaanooniyaa jirtu keessatti bishooppii ture. Namoota asitti ergamoota Phaawulos fa'aa ergamoota jedhanii erga waldaan ergite jechuudha. Hermas fakkeenyaaf Hermas the Shiffer jedhamee beekama Filippisiiyuus yoo dubbistan ilaaltuu waldaa Filippisiiyuus ture. Malee appoostilii waldaa Filippisiiyuus hin turre. Jalqaba irratti wanti nuyi beekuu qabnu appostiloonni waldaa tokko duwwaa irratti aboon qabu miti. Waldaa hundumaa irratti aboo qabu. Waldaa kutaa biyyaa iddoo kam jirtu naqanii dheekkamuu danda'u. Ati paasterii waldaa kootii miti na dheekkamuu hin dandeessu namitti hin jiru. Waldaa iddoo kam jirtu akka barsiisa Kiristoositti deemaa jirtu taanaan dheekkamuudhaaf aboo qabu. Filimooniin yoo fudhattan waldaa Gaazaa jirtu irratti bishooppii ture. Kanaaf iyyuu seenaadhumaan yoo ilaallee namoonni kuni seenaadhumaan yoo ilaallee bishooppii jedhamanii waamaa turan malee apposta jedhamanii waamamu. Fakkeenyaaf Tiitoo boqonnaa 1:5-7 dubbifne. Sa'aatiin koo deemeera asuma irratti fixaa. Tiitoo boqonnaa 1 baafattanii Tiitoo boqonnaa 1:5 maal jedha? Sababiin Qareexis biyya bishaan keessaatti si hambiseefis wanta tooran qabatin hafee akka toora qabsiiftuuf mandaruma mandarattis akkuma ani si argisiisetti jaarsolii hojii waldaa geggeessuu irra akka dhaabduuf ture. 7 ilaaltuun hojii waldaa tokko warra manni gubbaatti dubbate jechuudha. Ilaaltuun hojii waldaa tokko hojii Waaqayyoon adeemsisa erga ta'e waan ittiin jedhan kan hin qabne ta'uun isarra jira. Ofii isaa malee warra kaan kan hin gammachiif yookiis nama dafe yaaru yookiis machaa'aa yookiis nama lola jaallatu nama bu'aa karaa dalgaa argachuuf sassatu ta'uun isarra jiru. Namni ilaaltuu hojii waldaa kiristaanaa ta'uu hawwu maal hawwa jedha Phaawulos? Hojii gaarii hawwa. Kanaaf iyyuu har'a paasteroota qabna, ilaaltuu waldaa kiristaanaa qabna, garuu appoostilii hin qabnu. Bu'uuruma jara kanaatiin yoo ilaalle jechuudha. Inni lammaffaan objekshiniin lammaffaan ergamaa ta'uun macaafa qulqulluu keessatti akka kennaa ayyaanaa dhiyaateera yoo ta'e har'a maaliif kennaan ayyaanaa sun hin jiru? Jira. Gaaffii kanaaf kennichi jira. Eessa jira? Hundee waldaa kiristaanaa ta'ee jira.
Garuu warri kennichaan hojjechaa jiran irra fiizikaalii nu biran jiran. Isinii galaaraa waan hin jedhu. Kennichi waldaa kiristaanaa keessa jira moo hin jiru? Namoonni kennicha fudhatanii ittiin hojjetan garuu har'a jiru? Hin jiran. Macaafa qulqulluun keenya kana nutti hima. Fakkeenyaaf Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa ganaa bira keenyaa 11-12 isa duraa Qorontoos boqonnaa 12 lakkoofsa 28 hamma 29 yoo dubbifattan kennaa ayyaanaa keessaatii tokko akka ta'etti dhiyaata. Haa ta'u malee kennaan ayyaanaa kun namoota Waaqayyo ittiin hundee waldaa kiristaanaa ijaaruuf filate irratti kan mul'atedha. Namoota Waaqayyo ittiin waldaa kiristaanaa ijaaruuf hundee barsiisaa waldaa kiristaanaa akka isaan ka'aniif filate irratti kan mul'atedha. Waan isin dhibu keessaa ergawwan lamaanuu keessatti ergaa Efesoonii fi ergaa isa duraa Qorontoos irratti Phaawulos ergawwan lamaanuu keessatti gara jalqabaa irratti waa'ee hundee kaa'uu jalqabeeti kan inni dubbatu. Waa'ee hundee kaa'uu dubbatee raawwateetuti waa'ee kennaa kanaa dubbate. Waa'ee hundee kaa'uu immoo hojii wal qabsiisee dubbate. Ergamoota hojii wal qabsiisee dubbate. Har'a immoo waldaa kiristaanaa keessaa hundee kaa'aa jirra utuu hin ta'in hundee isa kaa'ame irratti ijaaraa jirra. Kanaafidha Phaawulos isa duraa Qorontoos boqonnaa 3 san jalqaba isinii dubbise keessatti namni hundicha irratti ijaaruu adduma addaan akka itti ijaaru haa leellatu. Moo namni hundee haa kaa'u? Namni hundicha irratti ijaaru adduma addaan akka itti ijaaru haa ilaallatu. Efesoon 2:20 deemaa dubbisaa. Efesoon 2:20 yeroo darbe dubbisnee irraa ammas irra deebinaa. Isin hundee ergamootaa fi raajotaa irratti ijaaramtaniittu. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha. Ijaarsichi har'a eenyuun walitti qabamee jira? Kiristoos Yesuus isa dhagaa golee qajeelchuun walitti qabamee jira. Kiristoos Yesuus isa dhagaa golee qajeelchuun walitti qabamee jira. Kanaaf har'a Waaqayyo waldaa isaa hundee ergamoonni kaa'an sana irratti demdemoo dhugaa sanatti galchee ijaara. Inni duraa Phexros akkuma nutti dubbatu jechuudha. Demdemoo haaraatu lafaa ka'ee ijaaramatu hin taane demdemoo dhugaa taati maal taa'edha Phexros? Itti ijaaramaadha moo lafaa ka'aa ijaaramaadha? Haaraa ta'a ijaaramaadha wanti inni dubbatu? Ayidellem. Ijaarsa mana hafuuraa isa dhugaa sanaaf taa'atti ijaaramaadha. Ijaarsi mana hafuurichaa already maal ta'edha jechuudha? Jalqabameera. Ifin kakuu haaraan waldaan yeroo isheen itti ofishaalii biyya lafaa irratti bakkee baatee mul'atteedha malee waldaan kakuu mafaa kee turteetti moo hin turre? Turteetti moo hin turre? Turteetti eeyofaat ture waldaan Abrahaam faa, Isiyaaq faa, Musee faa. Waldaa miti isaan? Waldaadha. Waldaadha. Kanaaf iyyuu akka kennaa ayyaanaatti kennama erga ta'e irra maaliif hin kennamu yoo jenne kun fedha Waaqayyooti jechuudha. Namoota certain ta'aniif namoota muraasaaf akka isaan hundee kaa'anii barsiisa waldaa kiristaanaa hundee kaa'anii ijaaranii fi sagalee Waaqayyoo fedha isaatiin namoota inni muudeedha jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaaffiin asirra jiru Phaawulos ani Yesuusin argeera gaafa jedhu isa Yesuus Damaasqootti itti mul'ate ibsuu barbaadeetii moo yeroo inni lafarra ture qaamaan isaa argeeti? Hulettum liyoon ichilaal. Yeroo inni lafarra ture Phaawulos qaamaan argeera moo hin argine? Garuu kontekistiin ittiin Yesuusin argeera jedhu kontekistii fayyinaa wal qabateedha iddoo kanatti. Kontekistii hojiitti muudamuu isaatiin wal qabate waan ta'eef moor wanti nuyi iddoo kanatti arginu Phaawulos viizhiniidhaan Yesuusin argu malee viizhinii sana akka maalitti arge? Akka riilitti arge jechuudha. Viizhinii sana akka riilitti arge. Sababiin isaa macaafa qulqulluun inni duraa Qorontoos akkuma sirra dubbifne maal nuun jedha? Yesuusin maal godheera jira Phaawulos? Argeera. Isa fiizikaalii lafatti Yesuusin argu caalaa viizhinii isaatiin Phaawulos viizhinii arge irratti maal jedhee amaneera? Maal jedhee itti dubbata? Yesuus Kiristoosin argeera itti dubbata. Konfidensiin ittiin Phaawulos dubbatu warra fiizikaalii lafatti argan caalaadha. Kanaaf iyyuu Yesuus Kiristoosin argeera. Yesuusin mul'ata keessatti mul'ate Phaawulositti mul'ate akka inni isa muudee kan agarsiisudha kutichi jechuudha.